أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. فصل كن كتا في بيان أعداد مخارج الحروف. كن بقنا في بيان إبسو كيست عدد مخارج الحروف لكوفسا باتي حروفا ججو إدو حروف الراباتو لكوفسا إسا إبسو كيست بقنا نفكايمي ججو. سؤال غافي: كم هي مخارج الحروف؟ مخارج ني حروف هذا ميكا. بكي حروف ني الرابات هو ميكا. جواب ديبي سادا: هي اسين 17 مخرجا. مخرج كل تربة بوتا كل تربة الراهي كان وبين باتو جدو مخرج كل تربة قبا بكا الرابو وبين ديب دمي في سجل bakka 14 kan inni bahu. Bakka 14 kan inni bahu jechuudha. Suuraalee beeksisaa kana X gama boodarra gamanaa jiru kana tuqaatii irraa kaafadha. Akkas. هي إسين 17 مخرجا. مخرج إدو بهنسا كل تربة قبل. أيه على المختار أكا مذهبة في التماتيت. wanni alal mukhtaari jedhu warra 16 jedhu jira, warra 14 jedhu jira. Kanaafuu nuti warra 17 jedhu wajjiniin deemnaa jechuudha. Ayyee warri 17 jedhu Imaamul Jazarii faadha. Gariin immoo 16 jedhan jawfii akkuma jirutti makhraja jawfiidha dhabamsiisanii jechuudha. Jawfiin silaa waawi sukuuna, alifa sukuuna, yaa sukuuna jawfii keessaa ba'a miti. Lakki jawniif hin jiru. Alifni sukuunaafis bakkuma hamzaatii baha, waawin sukuunaafis bakka waawiitii baha, yaa'i maddiyyaatis bakkuma yaa'i sakaaniitii baha jedhaneetuma dhabamsiisan. Warri 14 jedhus makhraja maalii dhabamsiisan? Fakkeenyaaf makhraja laamii, nuunii, raa'ii jara kana makhraja maddiyyaa jawfiidhaa fi raa'ii fi nuun makhraja dhabamsiisanii jira kana makhraja sadii. Fakkeenyaaf nuun, raa, maaltu jira? Laam, raa, nuun jarri kun sadeen walitti dhihoodhaa bahan. Makhraja fakkeenyaaf nuunii fi raa dhabamsiisaneetuma makhrajuma laamii irraa bahaa jarri kun sadeen jedhanii makhraja laamii fi nuun akkasuma makhraja jawfii irraa dhabamsiisanii makhraja sadii irraa darbanii makhraja 14 jedhanii. Kanaafuu nuti immoo maddiinis jawfii kophaatti qaba, laamiif raa'iif nuunis walitti haa dhiyaatan malee xiqqoo wal dhabanii jenneetuma 17 goona jechuudha. Tokko tokkotti yanaagaa hunduraaf baranna inshaallah. Su'aal gaafi: كم موضعا بوتامي كتجرى لهذه 17 مخرجا؟ مخرج كل تربة كناف بوتامي كتو جرى. جواب ديبسا: لها 5 مواضع. بوتا شن تجرى. بوتا شن تجرى. كتا شن جتو. كتا شن تجرى. كتا سن كيسا مخرج بكر راباتو باتو قبل. كتا كل تربة بوتا مخرجني بكسين الراباتو كل تربان كن كتا shanitti qoodamee argama. Kutaa shan mata duree of danda'aa ta'e kutaa shan mata duree kan jedhamutu mata duree kutaa shan of danda'aa shanitti qoodnee ilaalla. Kutaa san keessaa makhraja bakka kanaa baatii ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf manni tokko kutaa shan haa qabaatu. Kutaa shan keessaa kutuma tokko fakkeenyaaf kutaa saaloonii keessa maaltu jira? Gara girdiddaa gama mirgaatiin ebalutu taa'a, gara tiiviitu taa'a, gama immoo bitaatiin biiffeetu taa'a, gara immoo mirgaatiin kitaabatu taa'a, gara kaaniin firaashii taa'a jennee akkasitti adda baafnaa miti akkuma manaa san jechuudha. Kanaafuu
kutaa shan mata dureetu jira. Kutaa shanan kana keessa immoo iddoo isaa qabatee bakka irraa bahu 17tu jira akka akkasiiti. Lahaa 5 mawaadi'a. Bootaa kutaa shantu isiidhaaf jira. Aljawf jawfii tokko keessa laagaa jechuudha. Keessa jawfii walumatti jawfii jedhama. Keessi kun keessa laagaatii fi keessa afaanii walumatti qabata. Jawfiin lamatti qoodamee ilaalamaa. Jawfii halqiitii fi jawfii arrabaa. Walumatti jawfiin arrabaatii fi jawfiin halqii yoo walitti hidhaane jawfiidhuma jedhama. Wal halquu kokkeedha yookaan laagaa jechuudha. Qoonqoo isa jedhu. Wal lisaanu arraba. Jawfii keessaa makhraja tokko jira. Halqii keessa hoo makhraja meeqa jira? 3tu jira halqii keessa. Wal lisaan arraba keessa hoo makhraja 10tu jira. Washafataan hidhii 2 makhraja 2tu jira. Wal khayshuum huuruu yookaan funyaanii jechuudha. Kana shananitti qoodamee argama. Makhraja aammaa jedhaman kun. مخرج عامة مخرج أكولي قلاتي جتو سؤال قافي ما هي القاعدة ما لبؤوري التي يعرف بها كنسيدا بيكامو مخرج الحرف بك حرفين تكو إرابه بؤوري وهي كان بحرفين تكو بك كان بها جتون اتهم بيكامو ماليسين حرفين كن فكينيا بان hidhii lamaa yedduudhaa baha jechuu akkamiin mirkaneeffachuu dandeenya? Meeshaa wahii wanni ittiin meeshaan ittiin qorannoo gaggeessinu wahii maali jechuu? Jawaab deebisa. Hiya isiin in tuskina alharf an tuskina alharfa jechuudha ture. An tuskina alharfa qubee suknaa godhuudha. Hidayaan kun xiqqishoo bakka tokkotti dogongora qaba. Laakiin kitaabni كتئان إن شاء الله يا رب من فده سنة وهند كان الدانسي باس مفتاح التجويد جدما سنيفا نرجع هي أن تسكن الحرف وبيتكو سكون قدوراتي أو تشدده تكاو شدي قوتا إيه كبيتكو سكون يوكا شدي قوتي مال قوت وتدخل عليه إسرتني نقطة همزة في الكتاب همزة الوصل همزة وصل إلى الرتين أقطع ثم تصغي إليه إيجانا قرأسات جلفت فحيث انقطع الصوت بك ويتا همزة وصل أبيسن الرتي جيته فحيث انقطع الصوت بك سقلين الرتي جيته كان مخرج نسانا أجمة هجج أما فكينيا باقنا مخرج سا hidhii lamaa yedduudhaa bahuu akkamitti beekna? Hamzaa fathaa gooneetuma alifa waslii hamzaadhuma haa ta'u. Hamzaa alifa irra nadhee jechuudha alifa waslii irra nadhe. Baasu kuna goone. Ab alifa wasliitii miti. Alifni wasliidhaa fathaan ta'u yeroo hundaa'u hamzaa irra nadhe. Summa tudghilu alayhi hamzatal waslii miti hamzaa irra nadhe. Hamzatal qaxiituu jedhee bareeda. Hamzaa irra nadhe maal jetta fakkeenyaaf? Ab sagaleen keenya bakkuma hidhii wal lamaan waliin tuqne sanatti citu jira waan ta'eef baan achumarraa baha jechuu beenu. Kana hundaa'u harfii hundaa'u hamzaa irra nadhee isa sukuuna goone bakka inni irraa bahu akkasiin beekna jechuudha. Kanaafuu mata dureedhuma kana qofaarra asumatti gabaabbanna. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.